Guyyaa tokkotti qarshii 22 kaasee hanga qarshii 4,200 hojjechuu akka dandeessan beektu. Maaliin hojjettu, akkamitti hojjettu? Viidiyoo kana taasisuu hanga dhumaatti ilaalaa. Bakki tokko keessatti qarshii 22 qarshii hanga qarshii 4,200 hojii ittiin hojjechuu dandeenye tokkoon isin ibsa. Hojiin kun guyyaatti sa'aatii tokkoof qofa hojjetama yookiin yeroo tokkotti irra galtee hojjettaa jechuudha. Akkamitti akka hojjettu, akkamitti akka eegaltu viidiyoo kun paartii waanidha. Hanga daqiiqaa 12 fi sanaa olii turuu danda'a. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaali. Duraan dursa immoo viidiyoo kana laayikii godhi, mana kana sabiskiraayibii godhi, notifikashinii oonii godhadhu. Komentii irra yaada kee kaa'uu dandeessa. Viidiyoo kanatti aanee dhufu hanga dhumaatti isteeppii isaa otoo hin utaaliin sirriitti hordofta. Sana booda haala ittiin hojicha eegaltu wanna hunda argachuu dandeessaa jechuudha. Maaliifuu sirriitti hordofi viidiyoo kana, sana booda dhumarratti nan dhufaa. Yeroo gaarii qaba. Subscribe to my channel. Guyyaatti qarshii 22 kaaftanii hanga qarshii 4,200tti hojii isin hojjechuu dandeessan tokko isinii fideen dhufe. Hojiin kunis Infinite Power jedhama. Profaayilii koo jala liinkiin isaanii jira. Akkasuma haala ittiin hojii kana hojjettan sirriitti na hordofaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Kabajamtoota hordoftoota maatii Asad Faamilii hundi keessan baga nagaan dhuftanii nageenyi kiyya bakka jirutti isin haa qaqqabu jecha. Hadha kan nuti ilaallu daqiiqaa muraasa gidduutti waa'ee Infinite Power. Infinite Power maali? Infinite Power immoo akkamitti bananna? Infinite Power erga bananne immoo haala kamiin qarshii hojjenna? Akkamitti immoo qarshii hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti waliin mari'annaa jechuudha. Isiniif galee Infinite Power jechuun fakkeenyaaf dhaabbata soolaarii yookiin dhaabbata soolaarii addunyaati. Qarshii keetiin si waliin ta'uudhaan hojii hojjeturraa parsantii 60 ofii buufatee parsantii 40 immoo deebisee siif kafalaa jechuudha. Yeroo kana keessa madda galii namoota baay'ee kan ta'ee jiru Infinite Power, namoonni baay'een qarshii miiliyoonatamaan lakkaa'amu kanarraa fayyadamaa jiran keessa isa tokkodha. Infinite Power amanamummaan isaa dhibbaan dhibba amanamummaa qaba. Akkamitti kan bananna jennu kan dura kana ilaallu, akkamitti kan bananna jedhudha kan nuti dura kana ilaallu. Paartii 1, paartii 2, paartii 3 qaba. Duraan dursa waa'ee akkamitti banannaa eegaluu keenyaan dura viidiyoo kana laayikii gochuun, komentii godhaa, mana kana sabiskiraayibii gochuun, notifikashinii oonii godhachuun na duukaa eegaltu jechuudha. Dura gara fuula bilbila keessanii erga dhuftanii gara teelegiraamii dhuftu jechuudha. Gara teelegiraamii yeroo dhuftanu teelegiraamiin keessan akkanatti isinii fida. Fakkeenyaaf koodiidhaan hin cufadhe miti, koodii kiyya banaa. Teelegiraamiin yeroo akka kanatti isinii fidee, yeroo akka kanatti teelegiraamiin isinii fidee maal gootu? Fakkeenyaaf bakka sarchi jedhu kanarra gubbaa baatanii Asad Faamilii lakkoofsa tokko jettanii haaluma kanaan haalan barreessee kanaan sarchi gootu jechuudha. Erga sarchi gootanii kaatanii booda Asad Faamilii waan jedhu isinii fida. Isinii galee chaanaalii nama 5,600 qabu dabaluu danda'a gara fuulduraatti. Ammaaf 6,300 qabu akkasii argattu jechuudha. Erga argattanii booda maal gootu? Gad dhuftanii waa'ee Infinite Power poostii dubbatu barbaaddu jechuudha. Erga argattanii poostii dubbatu erga argattanii booda akka kanatti isinii fida. Kuno akka kanatti isinii fida. Kana fayyadamtu jechuudha. Galmeef bakka jedhu, galmeef jedhu kana sirriitti ilaalaa. Bakka galmeef jedhu kana bakka kana gadi xuxxuu jechuudha. Viidiyoo kana sirriitti hubattanii ilaaltanii wanni hojjechuun isin dhibuuf tokkollee hin jiru jechuudha. Sirriitti bakka kana gadi xuxxuu jechuudha. Erga bakka kana gadi xuxxanii haala ittiin isinii fidu argitanii haala kanaan isinii fidu. Yeroo haala kanaan isinii fidu maal gootu? Dursa bakka kanarratti lakkoofsa bilbilaa keessanii galchitu. Lakkoofsa bilbilaa keessanii duwwaa 9 jettanii galchitu. Lakkoofsa Itoophiyaa keessa jiru ta'uu qabaa jechuudha. Itti aansitanii hoo intert kood kan jedhu koodiidhuma bukkee kanatti argamu. Koodiidhuma bukkee kanatti argamu bakka kanarratti galchitu. Bakka intert kaapisheen jedhu kanarratti galchitu. Erga galchitanii booda maal isin godha? Koodii dijiitii 6 isin barbaadaa jechuudha. Bakka kanaaf
bakka kanarratti koodii wal fakkaataa isin barbaada. Koodii wal fakkaataa dijiitii 6 isin barbaada. Fakkeenyaaf 12 gara gadiittis 12 godhachuu dandeessu jechuudha. Sana booda erga godhattanii booda riijistaar wanna jedhutu jira. Riijistaariin kun maali yoo jenne kunoo bakka kanatti buutu jechuudha. Yeroo koodii kana galchitan garuu koodii kana yaadachuu qabdu. Yeroo yeroodhaan isin gaafatu jennaan bilbila keessanii wajjin yeroo yeroodhaan isin gaafata koodii kana yaadachuu qabdu. Koodii kana dirqama yaadachuun barbaachisaadha. Erga banattanii booda riijistaar erga gootanii booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Eegaa isinii fida yookiin arra deebiidhaan koodii keetiif lakkoofsa bilbilaa itti galchii jedhee isii fida jechuudha. Yeroo kana maal gootaati? Wanti itti gootu lakkoofsa bilbilaa keetiif koodii keetti galchitee haala kanaan akka inni sii fidu godhattaa jechuudha. Erga sii fidee booda bakka kana dhuftaa jechuudha. Bakka kana maa inni bakki kun bakka waannaa nuti hojii hojjechuu barbaanne hojii kana hangamiin hojjechuu barbaanne qarshii meeqa yoo infinite power irra galchine qarshii meeqa argachuu dandeenya. Waanna jedhu sanarratti hundoofnaa jechuudha. Fakkeenyaaf bakka product jedhu kana tuqnaa jechuudha. Yeroo bakka kana tuqxanu haala kanaan isinii fida. Erga haala kanaan sii fidee booda fakkeenyaaf infinite power irratti yoo jammarte qarshii 550 irraa kaasee jalqaba. Ammaaf qarshii 550 irraa kaasee jalqaba jechuudha. Qarshii 550 irraa irrachuun qabu itti dabaluun qabdu jechuudha. Yoo dabaltee fayyadamuu barbaadde qarshii 3500 jira, qarshii 7000 jira jechuudha. Akkasumallee wal dhuftee qarshii 13,000, qarshii 13,000, qarshii 22,000 akkasuma qarshii 42,000, qarshii 100,000, 10,000, qarshii 400,000, qarshii 400,000 jira jechuudha. Fakkeenyaaf isa dhumaa kana irratti fakkeenya isinii fudha. Qarshii 400,000 yoo jalqabdanii birrii meeqa argattu kan jedhu ilaalla. Infinite power keessa gadi seennaa jechuudha. Qarshii 400,000 yoo jalqabdanii qarshii guyyaa 55 hanga 57 gidduutti qarshii miiliyoona tokkoof 200,248 argattu. Kana argattu jechuudha. Akkamitti argattu? Guyyaa guyyaan wanna seentanii fudhattanu qabdu. Wanna seentanii fudhattanu qabdu. Erga qarshii kanaan eegaluu barbaaddanii booda kanuma keessaa filattanii fakkeenyaaf qarshii 500 yoo eegaltanii guyyaatti qarshii 22 guyyaa 55 yookiin hanga 47 keessatti qarshii 22 isinii kennaa guyyaatti qarshii 1,034 argattu jechuudha. Qarshii 500 faayidaan isaa baay'ee miti garuu memberii taatee hojjechuu dandeessa. Invaayitii irratti hojjetta yoo ta'e qarshii gurguddaa itti argachuu dandeessa. Invaayitii irratti hojjetta yoo ta'e jechuudha. Si galee qarshii 500 kan itti jammartu namoota affeeruu irratti hojjetta yoo ta'e. Fakkeenyaaf qarshii 3,500 jalqabdee jenna. Qarshii 3,500 yoo jalqabdee guyyaatti qarshii 132 argatta. Hanga qarshii 7,260 guyyaa 55 yookiin hanga 57 ta'uu danda'a, 47 ta'uu danda'a. Kana keessaa argatta jechuudha. Fakkeenyaaf qarshii 7,000 jalqabdee jenna. Qarshii 7,000 yeroo jalqabdu guyyaatti qarshii 22 hanga 68 argatta. Qarshii 268 argatta. Soorii dhiifama guddaa. Yeroo qarshii 268 argattu waliigala isaa guyyaa 57 yookiin hanga 47tti fakkeenyaaf guyyaa 55 jedha kuni guyyaa 55 kana keessatti qarshii 14,740 argattaa jechuudha. Waan kanarra tirfii isaa argattaa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan kan itti seentee fudhattu ni jira. Erga hojii kana jalqabdee booda haala ittiin seentu immoo viidiyoo itti aanutti ni hojjedha. Ammaaf kanuma hordofisiitti fakkeenyaaf qarshii 13,000 fudhanna. Qarshii 13,000 yoo jalqabdee qarshii 29,000 fi qarshii 700 argatta. Akkasuma qarshii 22,000 yoo jalqabdee qarshii 50,000 fi 600 argatta jechuudha. Qarshii 42,000 yoo eegaltee guyyaatti qarshii 1,848 waliigallee qarshii 1,100 1,640 argatta jechuudha. Erga kana keessaa wanna hojjettuun barbaaddattee maal goota? Duubatti kunoo bakka hoom jedhu kana tuqxaa jechuudha. Bakka hoom jedhu kana tuqxee ila bakka kana erga tuqxee akkas goota. Bakka kana erga tuqxee qarshii achi keessaa filatteetta miti. Fakkeenyaaf qarshii 7,000 jalqabaa arta jenna. Bakka riichaarji jedhu kana tuqxa.
Bakka riichaarjii jedhu yeroo tuttu akka kanatti sii fide. Akka kanatti erga inni sii fidee fakkeenyaaf qarshii 13,500 niin jalqabne 13,500 niin jalqabaaraa jechuudha. Akkas godhee barreesseera miti. Ergan barreessee booda riichaarjiin godhaa jechuudha. Innan eega xiqqoo hedduu erga eegdanii booda akka kanatti isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan yeroo isinii fidee maal gootu? Maal gootu? Asitti sirriitti na hordofaa. Akkaawuntii jaraa kana kooppii gootanii dhaxxanii qarshii 13,500 utuu hin hir'isin utuu hin dabaliin itti galchitu jechuudha. Erga galchitanii booda iskiriinshuutii fudhattu. Iskiriinshuutii qarshii kana ittiin galchitan hin fudhattu jechuudha. Erga fudhattanii booda maal gootu? Kun asumatti hoomiidhaan keessaa baatu walakkaadhaan fakkeenyaaf akka kanatti baanii akka kanatti baatanii bakka kana seentanii qarshii dabarsitu jechuudha. Bakka kana seentanii qarshii dabarsitu. Erga qarshii dabarsitanii moobaayil baankiingiidhaan dabarsitanii fixxanii bakka kanatti deebitu jechuudha. Bakka kanatti erga deebitanii booda asi amma qarshii 13,500 ilaalaa asitti sirriitti na hubadhaa asitti. Ilaa bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kan argaa jirtu miti. Bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana. Qaallittii kanarra xuxxuu jechuudha. Iskiriinshuutiidhaaf lakkoofsa bilbilaa waliin qaallittii kana xuxxu. Yeroo xuxxan akka kanatti isinii baasa. Argitanii? Erga xuxxanii akka kanatti isinii baasa. Maal gootu? Lakkoofsa bilbilaaf iskiriinshuutii qarshii irratti galchitan haala kana gootanii akka kanatti itti ergitu jechuudha. Yookiin akka kanatti itti ergitu jechuudha. Argaa jirtu miti fakkeenyaaf akkanatti itti ergaaru lakkoofsa bilbilaa waliin haala kanaan kun akkas gootanii lakkoofsa bilbilaa waliin itti ergitu jechuudha. Sirriitti hubattanii miti? Sirriitti hubattani. Paartii 1dha kuni. Paartii 2, paartii 3 ni qaba. Viidiyoon kun erga itti ergitanii booda hojii akkamitti eegaltu kan jedhu isinii ibsitee ani immoo viidiyoo paartii 2 irratti hojii kana akkamitti hojjettu akkamitti qarshii keessan deebistanii akkasiin fudhattan viidiyoo paartii 2 irratti nin gadhiisaa hojjedhee hordofaa sirriitti yuutuubii Asad Faamilii teelegiraamii dhaqaatii foloo godhadhaa hundi keessaniyyuu jiyoonii godhaa akkasuma yuutuubii kana sabiskiraayibii kooppi liinkii sheerii gochuun hin dagatinaa hundi keessan viidiyoon kun namoota biraa irra ga'ellee namoonni biraa akka irraa fayyadamuun faayidaa guddaa harka irra gaatanuuf sirriitti irratti hojjedhaa. Yuutuubiin keenya yeroo yeroodhaan wanna akkasii gatii isinii viidiyoo kana sirriitti kooppi liinkii akkasuma namoota biraallee akka qaqqabuuf sheerii godhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Paartii itti aanuu walitti deebinaa. Nageenyi kiyya bakka jirtanutti isin akka qaqqabu. Isinin jaalladha. Isin jaallatamtoota hordoftoota gaariidha. Kana malee waa'ee hojii biraallee isiniifan hin fida. Kana garuu paartii 2 akkamitti akka hojjettanuu fi akkamitti akka birrii irraa baafattan paartii 2 irratti isin hojjedha. Yeroo gaarii qabaadha. Namni na qunnamuu barbaaddan kunoo bakka kanarraan akka teelegiraamii irra na qunnamaa kan hin jedhu jira. Chaayinaalii kiyya irratti achi na qunnamuu dandeessu. Diskiripshinii irra isiniifan hin kaa'a liinkii koomentii irra isinii kaa'a liinkii isin irratti galmooftan koomentii irra isinii kaa'a achi argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo gaarii qabaadha. Halkan gaarii. Isin jaallatamtoota namoota biraa akka qaqqabuuf hojiin kun sirriitti sheer godhaa. Sirriitti kooppi liink. Akkuma isin argaa jirtanuu isteeppii kana ergan isinitti agarsiisee booda haala ittiin qarshii baafattan yookiin wanna hafee wanna isteeppii kanatti aanee hafee paartii 2 irratti gatiin fudhee dhufu jennaan viidiyoo kana erga hanga dhumaatti warra nu taalchisiin ilaaltanii booda paartii 2 mana foloo gochuudhaan viidiyoo kana laayikii koomentii gochuun yaada keessan naaf godhaa. Sana booda walitti deebinaa jechuudha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Manni mana keessa.